amma booda zayitii soogidda waan akkasii kana bituu dhiisuu dandeenya maaliifi dhagaan gara warqee jijjiiramuu eegalee jira. Bishaan gara zayitii jijjiirama waan ta'eef jechuudha. Yeroo jalqabaatiif wanti addaa dhagahamaa jira biyya keenya keessatti jechuudha. Egaa dhagaan ganaa isaatirra godhateetu jechuudha. Sooftiidhaan maree bishaan itti naqee jechuudha. Ganaa isaa kana cabbaxee yoo banu dhagaan gara warqee jijjiirame jechuudha. Akkasumallee namichi haati koo hiriyaa isheetiin gargar baate ji'a sadiin boodanii gara ishee keessa socho'ee kanaafiyyuu ani sanyii dhiiraa malee dhaladhee jedhaatii jira abbaa hin qabu jedhaatii jira jechuudha. Akkasumas bishaan gara soogiddaatti akka jijjiiramu nan ajaja bishaan bu'aa jedhee dubbateetii jira jechuudha. Egaa waan nama ajaa'ibuudha. Turtiin keessan viidiyoo kana waliin hanga dhumaatitti haa ta'uun isin jedha. Akkasumallee dubartiin zayitii gara bishaan gara zayitiitti jijjiiree jira jette baay'ee tokko na dinqisiiftee jirti jechuudha. Waan nama gammachiisudha maaliif biyyi keenya nu jijjiiramaa jirti. Amma booda warqee hin bitnaan isiniin jechuu jaaladha. Zayitii soogidda waan akkasiisan bituu dhaabuu dandeessu. Ashamaa harka fuunee jirtu bakka jirtutti nageenya waaqii isiniif haa baay'atu. Egaa akkuma jalqaba irratti argitanii jechuudha waan baay'ee nama ajaa'ibuudha. Dhagaan kunillee kan dhufeef sababa qaba. Kanan fideef sababa qaba jechuudha. Kanaaf turtiin keessan hanga dhumaatti na waliin haa ta'u. Warroonni chaanala kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun gara maatii kootti dabalamaa. Warroonni maatii koo istaatiin hordofatan guddaa galatoomaa isiniin jedha. Egaa namicha kana Margeetaa kana jechuudha duraan Margeetaa ture jechuudha. Seenaa isaa duraa isinitti himuu barbaada jechuudha. Egaa namni kuni jechuudha haati mucaa kanaa namicha kanaa jechuudha. Sanyii dhiiraa malee yookiin dhiiraan osoo waliin argin mucaa kana deesse jechuudha. Nama dhiba bara kana keessa wanti ganaa waan maalidha. Haaraa dhagahaa jirra. Akkasiidha akka inni jedhetti jechuudha. Haati koo jedhe hiriyaa isheetiin gargar baatetu ji'a sadiitti gara haadha kootii keessa socho'ee hiriyaa isheetiin gargar baate ji'a sadiitti ulfa ta'uu isaa bartee jechuudha. Kana jechuun waggaa 3 miti ji'a 3 jechuudha. Kanaafiyyuu namichuma hiriyyuma ishee sanarraa ulfoofte malee ati qilleensaan hin dhalannee akkasitti hubadhu sinzara yaa waati dubbii bareechisuudhaaf jecha kun miidiyaa irratti illee waan dubbatamu miti. Nama qaanessaan bakka keetan qaana'e jechuudha. Filsifinnaan akka malee nutti baay'atee jira mataarra nu koree jira. Likkiitti osoo nu ta'e baay'ee gaariidhaan jechuu barbaada asumaan jechuudha kun yaada kiyya. Kanatti aansee namni kun jechuudha. Mana yaalaa haati koo yoo nageessitu qaamni koo kittibaata hin fudhatu. Sabala yoo nageessitu saballi gara halluu bicaatti jijjiiramee jedhee jira. Jechuun sanyii dhiiraa malee hin dhaladhe jedhee jira. Maal akka jechuu barbaade naa hin galle jechuudha. Jechuun maal jechuu barbaadeeti yaa xiqqoo ishii yoo ture naa sagadaa jechuun isaa waan hin oolle kaa rabbiin haa oolchu malee haa rabbatin oolchi. Garas deema jechi isaa haasofni isaa jechuudha. Achirraa ka'eetillee namni kuni kaa dhalatee guddatee jechuudha. Deebi'ee Margeetaa ture jechuudha. Margeetaa ta'eetu na dhiba haasaa keessatti wanta na galuu dhabeetu jira jechuudha. Ijoollummaa isaatii mana amantaa keessatti barnoota barachaa ture. Margeetaa ta'ees guddatee achi keessatti agalaggalaa ture jechuudha. Achi keessatti osoo agalaggalaa jiru garuu wusxii waan wayii hojjechaa ture jechuudha. Amantaa biroo walii galeetu waan biroo hojjechaa ture jechuudha. Afaan isaatiin dubbate anaa miti. Akkasitti agalaggalaa ture jechuudha. Ortodoksii keessattis inni jira achi keessattis garuu jaraan karaa lamaanittuyyuu inni walii galtee qabaateeti waan garaagaraa hojjeta jechuudha. Egaa amantaan lama wal biratti adeemsisuun xiqqoo hin ulfaata waan ta'eefiyyuu garuu akkamitti akka isaan yaadan hin beeku. Akkasitti adeemsisaa ture. Birriin achi keessatti argatu gahaa waan hin taaneefi namni kun jechuudha birriin xiqqaa waan ta'eef kan beeta kiristaana keessatti argatu. Mana muuziqaa ni bane deebi'ee mana foonii ni bane jechuudha. Achi keessatti illee namni kun xunqulinnaa hojjechaa ture jechuudha. Hojjechaatii ture. Akkasitti gabaa isaa guddifachaa ture jechuudha. Haala saniin gabaa isaa guddifachaatii ture jechuudha. Namni kun osoo haala kanaan jiru obboleessi isaa amantaa jijjiirrate jechuudha. Amantaa jijjiirrateetu erga amantaa jijjiirratee booda maal ta'e seetu
amantaa san keessa ta'ee uffata qeessonni keenya uffatan uffachiisee warra amantaa san keessa jiru jechuudha. Nama kana biratti itti ergaa ture jechuudha. Nama kanatti itti ergaa ture jechuudha. Walumaa galatti wanta fakkeessan tokko hojjechaa turanii jechuudha. Uummata irratti hojii fakkeessaa hojjechaa turanii jechuudha. Namni kunillee achirraan ka'eetu dura obboleessi isaa amantaa jijjiirratee itti deebi'ee nama itti ergaa ture uffata qeessonni uffatan uffachiisanii jechuudha. Garuu namoonni suni amantaa ortodoksii miti uffannaan akkasittidha kan uffatanii haala saniin osoo jiranuu nama kanatti nama itti ergaa ture jechuudha. Nama kanatti nama itti ergaa ture. Sana booda namni kuni walumaa galatti amantaa ortodoksii keessaa bahee jechuudha. Amantaa ortodoksii keessaa baheetu waan garagaraa hojjechaa ture jechuudha. Uffannaa san hanga har'aallee hin baafanne jechuudha. Uffata dura uffatee mana amantaa ortodoksii keessatti galaggalaa ture hanga har'aatillee hin uffanne jechuudha. Hanga har'aa hin buufanne ofirraa uffateetuma jira jechuudha. Gaafa mana beeta kiristaanaa keessa jiru yookiin ortodoksii ta'ee osoo jiru ustiin hojjechaa jira jedhee jira jechuun amantaa birootiin walii galee maal akka hojjetan bichaan rabbi isaaniif haa beeku. Yaa isaan waan hedduu haasaanii jiran jechuudha. Yeroo achi keessa jirutti masmurii 12 baasi. Masmurii 12 baasitu jechuudha. Manni beeta kiristaanaa ortodoksii tawaahidoo ni aggadde jechuudha. Masmuriin kuni masmurii nu ilaallatu miti waan ta'eefiyyuu jedhanii masmurii isaa kana taqabbaayinatii dhoowwanii gabaarras ooluu hin qabu jedhaniitu masmurii isaa kana jalaa kuffisanii yookiin mana beeta kiristaanatiif kan zammarame miti yookiin masmuriin kun beeta kiristaanaaf hin ta'u jedhanii kan isaan itti himanii irraa taqabbaluu didan jechuudha. Inni gabaarra oolchee sana booda ni hidhame jechuudha. Manni beeta kiristaanaa ni hiisistee akkasumallee mootu akka inni dubbateetti jechuudha. Afaan Amaariffaatiin dubbatee seentanii ilaaluu dandeessanii ni hidhame jechuudha. Masmurii sunis gabaarra oolee beeta kiristaana keessas ni ari'ame jechuudha. Maaliif inni hojii sirrii osoo hin taane tokkoffaa ganzaba barbaada, lammaffaa hojii dhalli namaa hojjetu osoo hin taane hojii seexanaatu hojjetaa jechuudha walumaa galatti. Innaa amma mootuu deebi'ee xonqilaa waan akkasii jechuudha. Kuni amantaa kam keessayyuu saba kam keessayyuu ni jira. Warroonni waan hin taane gocha hin taane hojjetanii warroonni bultoo seexanaa ta'anii nama kam keessayyuu saba kam keessayyuu ni jira jechuudha. Saba kam keessayyuu warroonni seexanni karaarraa isaan dabsite jechuudha. Namoonni tokko ni jiran jechuudha. Warroonni akkasii sun immoo bahanii amantaan sun akkas jedhanii amantaa san xureessanii jechuudha. Kanaaf namichi kunillee akkas ture jechuudha. Har'allee gin waan garagaraa haasaate kan jiru soogidda gara bishaanii jijjiiruudhaaf nan ajajaa jedhe baambaa jechuudha. Nan ajajaa jedhee jira jechuudha. Ani hin beeku hojiin isaa baay'ee tokko nama dhiba jechuudha jechuun. Kuni hojii dhala namaatiin jiru wanta isaan gargaarutu gargaaree akkana godhan jedheen amana malee ani hojii dhala namaati yookiin ani amanuu hin danda'u akkasitti jechuudha. Tanaan dura dubartiin minishaa nyaatte argitaniirte. Nama fillafiititti jechuun wanta fayyadamtuun yoo hin fayyadame minishaa gandaa nyaachuu hin dandeessus ijoollee isheetillee nyaattu jechuudha. Kan humna isheedhaaf kennu qoricha isheedhaaf isheen fayyadamte sanii jechuudha. Kanaaf ani jara kanallee akkasittan ilaalaa jechuudha. Har'a dhagaa itti kenneetu jechuudha namicha kana kara warqii jijjiirii jedheen jechuudha. Jijjiiruu dadhabe dhagaan dhaguma ta'e jechuudha. Dhagaan dhagaa ta'eetuma argame jechuudha. Inni garuu ni jijjiiree jira, jijjiirames gurguradhee jira. Waan akkasiiti kan jedhamaa jiru jechuudha. Maaf uummata sobu amma kana uummanni dhuguma nurraa fudhata jedhaniiti kan dhugaadha jedhee fudhatee amanu sirriidha kan jedhu jiraachuu danda'a. Garuu mootu akka nama tokkootitti dhugaadhas jedheetu hin fudhadhu jechuudha. Amanuu hin danda'u tasumaayyuu keessi kiyya jechuudha. Ani baay'ee tokko ulfaata. Dhugaa maaliif bakka nuti filsifinnaadhaan guddanne waa hunda beekna. Bakka xiqqoo shiyyoo tura warroonni akkanaa kun jechuudha naasa gadaa jechuun isaanii waan hin oolle jechuudha. Ani waaqayyo nuun jechuun isaanii waan hin oolle jechuudha. Rabbi nu haa oolchu malee yeroon ulfaatee jira waan ta'eef iyyuu jechuudha. Kanaaf har'a margeetan kunillee amantaa isaa jijjiirratee jira garuu amantaa ortodoksii keessallee ture jechuudha. Maqaadhaaf achi keessa jira malee waan biraa hojjechaa ture, ganzaba barbaadaa ture, hojii seexanaa hojjechaa ture. Achi keessallee erga bahee moodu uffata ortodoksii mul'isu uffateetu hojii garagaraa, hojii seexanaa, hojii hin taane hojjechaa ture. Masmurii inni gadi lakkisi masmurii 12 baasee masmuriin sun mana amantaa ortodoksii hin ilaallatu jedhameetu masmurii sunillee harkatti dhoowwamee jechuudha.
gabaarra sin oolu jedhamee inni gabaarra oolchee jennaan hidhamee mana beeta kiristaanaa keessa illee ari'amee jechuudha. Na ari'anii jedhe. Ati maalidha jedhanii na ari'anii jedhe jecha isaarra deebi'uun barbaanne malee sintanii ilaaluu dandeessanii jechuudha. Kanaafiyyuu fakkeessanii amantaa tokko keessatti jiraachuun sirrii miti. Dhaloota boruutillee waan gaarii barsiisuu qabu. Waan boru dhaloonni irraa baratu tokko barachuu qaban malee waan hin taane amantaa san fakkeessuudhaaf amantaa san balleessuudhaaf jecha wanta amantaa keenya hin ibsine tokko ni mul'isne yoo ta'e kuni sirrii miti jechuudha. Kuni sirrii miti. Boruu nu qaanessa dhaloonni boruutillee waan gaarii nurraa barachaa hin jiru jechuudha. Innaa warroota akkas godhaniif bicha waaqayyoon libboonaa isaaniif haa kennu jechuudha. Kanaafi warqii dhagaa gara warqii jijjiiree jira jedhee jira amma namni kun jechuudha. Ani amma kiroo dhuguma see dhagaacha kana guuree irra ciisee jira jechuudha. Maaliif jennaan hiyyummaarraa gargar baanee jirra amma booda. Maaliif dhagaan gara warqii jijjiirama jechuudha. Gurguradhee jira jedhee jira. Jechuudha erga inni dhagaa kana gara warqii jijjiiree gurgurate ani amma lakkoofsa isaa qofan barbaadaa jechuudha. Lakkoofsa isaa barbaade inni gara warqii jijjiira dhagaan kun baay'eetu jira. Sana booda ani haadha qabeenyaa ta'e isinillee biyya ormaa keessaa isin baasaa jechuudha. Kanaaf tagbaariidhaan nutti argisiisan malee wareedhanii miti. Tagbaariidhaan arguu barbaanna waan ta'eef jechuudha. Takkas immoo dhuftee zayitii bishaan gara zayitii jijjiiree jira jettee dubbatteerti. Waanuma addaati bara. Bishaan gara zayitii jijjiiree jira. Jettee jirti jechuudha. Baay'ee ulfaataanii hin beeku dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Maaluma dhageenya hin jedhe bara maaluma baruma akkamii keessa jirra. Waa hunda caalayyoon kanatti tole kan bishaan gara soogiddaa jijjiirame gara zayitii jijjiirame kan jiru natti tolee jira. Maaliif amma booda biyya bilbilaatii jechuudha. Seenaa kana wanta amma dubbatamaa jiru kana miidiyaa irratti maatiitti himuu qabdan jechuudha. Akka duraanii dhagaa namni badheedhaa fuudhee waliin darbachuu naa hafu dhagaa keessan saba amma naannoo keenyatti dhagaan baay'eetu jira. Ani amma kana kaargoo gochuun eda jechuudha. Kaargoo gochuun eda na gargaara namicha kanaanillee wal na argisiisatoo dhagaacha kana hundaayyuu gara warqii jijjiirranne ani haadha qabeenyaa ta'ee isinillee ittiin gargaara jechuudha malee kophaa koo nyaachuu hin barbaadu waan ta'eef jechuudha. Kanaadhaa fi soogiddis gara bishaan gara soogiddaa yoo jijjiirame innis waan gaariidha. Maaliif jennaani nyaata soogidda malee hojjetanna jechuudha. Soogidda bituudhaaf kan qarshii baasnu qarshiin sun nuuf hafa. Zayitiin illee akkuma beektan zayitiin waddadee jira. Zayitiin illee manatti nuuf hafa. Kun waan gaariidha garuu gochaan nutti argisiisa malee jechuudha. Kanaadha namichi kuni afaan hedduun danda'a jedhee jira. Afaan hedduun beeka jedhee jira. Afaanota beeku kana garuu bakka itti dubbatu qaba malee bakka hundatti miti jechuudha. Bakka hundatti hin dubbatu afaan kana jechuudha. Madirakii yookiin bakka wayiitti dubbata jechuudha malee bakkuma argetti hin dubbatu. Kana kan na dhibe tokkotu dhagaa guddaa wayiitti fideeti jechuudha. Dhagaa guddaa wayiitti fideeti. Dhagaa kana amma gara warqee jijjiiree jedhee kana hojiin akka jecha akkanaa seexannuyyuu nama hin gaafatu jedhee deebisee jechuudha. Asirraddaa'uudhaaf baay'ee yaalee ture. Namichi illee waan gwagga'e fakkaata maaliif jenna. Tanaan dura namicha dhagaa fide waliin addaan qooddanneeti. Dhagaan gara warqee jijjiirame warqii gurgurannee birrii addaan fudhannee jirra waan ta'eef jedhee waan itti meefiyyuu namichi gwagga'e natti fakkaate jijjiiri jennaan. Hojii seexanni nama hin gaafanne na gaafattee jedhan jechuudha deebisee. Maaliif jijjiiruu hin danda'u ka yoo jijjiirillee haala ittiin jijjiiru qaba akkaataa ittiin jijjiiru qaba. Akkasumallee wanta fayyadamee ittiin jijjiiru qabaachuu danda'an akkasitti yaada jechuudha. Tanaan dura waa wayii dhagaheen ture miidiyaa kana irratti jechuudha. Jechuun namni suni akkasuma afaan hedduu waan garagaraati kan beeku garuu namichi suni qaallichaadha jechuudha. Qaallichaadha jechuudha. Iddoo biraa hin deemne namuma naannoo san jiraatudha jechuudha. Namatu dubbatee garuu amma gara mana beeta kiristaanaa deebi'anii qorrobanii innis sa'aa galanii waan akkasittidha kan jiraachaa jiranii taamirii san jechuudha. Isa san kan dubbate obboleessuma isaati waan akkanaatitu ture jedhee dubbate afaan garagaraa dubbata jedhee jira. Biyya arabaa hin deemne afaan arabiffaa hin beekadheera jechuudha. Akkasitti yeroo sanii waan akkasiitu ture. Kanaafiyyuu kunis bakka qaba bakka itti dubbatu malee bakka hundatti hin dubbatu. Kanaafiyyuu jechuudha egaa dhagaan gara warqii jijjiiramuu erga eegalee nuti haftaamii taanee jirra. Jechuudha. Amma booda warqii bittanii gara biyyaa hin galina. Maatiin akka zayitii hin binne taasisa. Bishaan boombaa bilbila gaafadhaa jijjiiramuun oolu nan ajaja jedhee jira jechuudha. Nan ajaja jedhee jira jechuudha. Gara soogiddaa akka jijjiiramu
nan ajaja bishaan boombaa jedheera walumaa galatti jechuudha waan addaati kunillee kanaafiyyuu nuti jireenyi nu salphatti jechuudha. Garuu isin immoo warra akkana jettanii dubbattanii dhugaa waaqayyoon lubboonaa isiniif haa kennu. Rabbiin isin haa qajeelchu. Rabbiin gara isaatitti isin haa deebisu. Sirrii jirra jettan malee garuu dogongortanii jirtanii hojii dhalli namaa hojjetu sun taane hojii seexanni hojjettuudha kan hojjetaa jiran malee ani garuu kana sirriidha jedheetu tasumaayyuu keessi kiyya na amanuu hin danda'u yoomiyyuu ta'e taanaan jechuudha. Yoomiyyuu ta'e taanaan. Isaan gara warqii jijjiiranii maaliin garanas jijjiiramee jiraan amma kana dhugaadha jedheen fudhadhu jechuudha. Garuu osoo dhugaa ta'ee bareeda. Bareeda dhagaan biyya keenya baay'eetu jira. Yoo dhugaayyuu ta'ee jiraate mootuu jechuudha obboleewwan keenya dhagaa akka hin balleessine amma booda. Ani amma kinoo kana qopheeffadhee jira jechuudha. Kaargoon godha samoona. Kaargoon godha namicha kana sinan argaa kan biyyaa jirullee dhagaa akka walitti qabanittan hima sana booda ani haadha qabeenya jechuudha. Garuu waan agaluu dhabe keessa dhagaan gara warqii jijjiiramee jira jedhee dubbatee jira. Warqii sun gurguramee jira. Giraama meeqa ta'ee jedheeyyuu jechuudha. Warqii sun warqii biyya kamiiti jedhameeti garuu. Biyya warqii Itoophiyaa keessatti oomishame jedhameeti moo warqii biyya Dubaay Saawudiidha jedhameeti moo warqii biyya kamiiti jedhameeti dhuguma warqii sun kan gurgurame dhagaa warqiitti jijjiirame jechuudha. Kanaaf wanti akkana nu'iidha kan jijjiiruu qabu shamarran biyya Arabaa jechuudha. Dhagaan hedduutu jira funaannee isin bira finnee gara birriitti jijjiirranne isinillee ni jijjiiramtan nullee ni jijjiiramna jechuudha. Kanaaf jechuudha dhagaa kanaan irruman ciisa. Warqiidha kun hunduyyuu jechuudha dhagaa isinitti hin fakkaatina yeroodhaan booda gara warqii jijjiirama. Viidiyoon kiyya kana fakkaata yoo dogongore dhiifama ishii.